Hordoftoota aannan tiyuub akkam jirtu iddoo jirtanutti nageenya keenya jaalalaa fi kabajaa isin qaqqabu. Hadda immoo nama nu gani irraanfachuuf yookaan nama nurraa fagaate tokkoof irraanfachuuf qabxiiwwan muraasa isinitti himna. Sanaan dura immoo aannan tiyuubiin subscribe, share akkasumas comment gochuudhaan yaada keessan hunda irratti nu ibsa. Aannan tiyuub akka beekamu egaa seenessoo garagaraa akkasumas immoo qabxiiwwan xinsammus isin biraan qaqqabsiifti. Dabalataanis immoo viidiyoo miidhagoo gaggabaabaa isin biraa qaqqabsiisuuf immoo waadaa isiniif ni seenna. Namoonni aannan tiyuubiin gargaaruu barbaadanis karaa koomentiitiin nu argachuudhaan ni dandeessu. Mee hadhaaf immoo nama nu gani irraanfachuuf qabxiiwwan muraasa isinitti himna. Jiruuf jireenya namaa keessatti egaa jaalala miidhagaan akkuma jiru jaalala miidhagaa keessatti immoo walganuun ni jiraata. Kun immoo onnee nama cabsa. Kaanis kan lubbuu isaanii galaafatan illee hin dhabamanu. Kun garuu dogongora guddaadha. Maaliif Rabbi yookaan Waaqni nama tokko yennaa jaalala keenya onnee keenya keessaa fuudhu yookaan immoo akka inni nu ganuuf kan taasisu nama gaarii nama isa caalu waan nu qopheesseef waan ta'eef gonkumaa gara of miidhuutti deemuu hin qabnu. Dubbii keenya irratti ati jaalala qulqulluu qabaadhu malee isa si gane sanaaf gonkumaa yaadin. Isaaf illee sodaadhu. Ati Waaqni siif yaada. Yoomiyyuu nama caalu nama miidhagaa nama sanarra siif yaadu guddaa waan si kennuuf gonkumaa lapheen kee cabuudhaa hin qabu. Mee nama nu gani irraanfachuuf qabxiiwwan muraasni immoo tokkoffaan isa kami laata? Tokkoffaan abdii biraa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Namni tokko yennaa nu ganu siree keenya irratti teenyee boo'u imimmaan dhangalaasuu yookaan miidhaa gara biraatiif of yaaduu dhiisnee abdii biraa waaqatti himannee carraa biraa eeggachuun murteessaadha. Qabxiin tokkoffaan. Qabxii lammaffaan immoo nama sana yaaduu dhiisuunis immoo murteessaadha. Nama sana sammuu keenya keessa jecha isaa ta'uu danda'a. Akkasumas sirboota inni nuu kenne ta'uu danda'a. Dhaggeeffannee isa yaadachuu irraa of qusachuunis qabxii isa lammaffaadha. Qabxiin sadaffaan immoo suuraa isaa gonkuma awwaaluu yookaan immoo ofirraa fageessinee gubuunis nama sana akka irraanfannu nu taasisa. Nama nurraa fagaatee deemeef jechuudha. Yoo deemes daandiin dudda lukkuu siifataatu jennee gaggeessuun qabna jechuudha. Nama sana suuraa isaas immoo gubuu ni qabna jechuudha. Guutummaatti yookaan immoo awwaallee namni sun akka du'eetti suuraa sana awwaallee hambisuunis qabxii furmaataa isa gara kaaniiti. Qabxiin kaan immoo kennaa inni nuu kennaa ture sanas gonkuma ofirraa fageessuunis murteessaadha. Maaliif kennaan sun nama sana nu yaadachiisa. Akka nuti isa yaadannee yeroo hedduu boonyu imimmaan dhangalaafnu siree keenya hammannee ciifnu nu taasisa. Kanarraa fagaachuuf kennaa isaa gubuu yookaan ofirraa fageessuu huccuu ta'uu danda'a, kophee yookaan immoo hababaa akkasumas moobaayilii ta'uu danda'a. Kana hundayyuu ofirraa fageessuun murteessaadha. Qabxiin gara biraa. Bakka isaa wajjin deemnu yookaan ishee wajjin deemnu hunda deemuu dhiisuu. Bakka bashannanaa deemuu dandeessu, bakka hoteela ta'uu danda'a, bakka miidhagaa magariisa ta'uu danda'a. Bakka sana waliin deemuu dhiisuunis immoo qabxiin furmaataa isa gara biraati. Inni guddaan garuu waaqa keenyatti kennannee waaqni keenya carraa biraa akka nuuf kennu onnee keessaa qabaachuunis murteessaadha. Abdiin biraa gara fuuldura keenya ni jira. Hadhaaf hin yaadin. Tokkotu maal teesseetan baay'ee jaallataan miidhagina addaa qabaaf. Hedduudha kan inni miidhagfatee kan inni mararfatee isii malee hin jiraanne halkaniif guyyaa isiidhaaf yaada. Osoo hin nyaatin isii nyaachisa, osoo hin uffatin isii uffachiisa, osoo hin kaawwatin isii kaawwachiisa. Osoo halkan kana sa'aatii 5 osoo hin dawwalin gonkuma hin bulu. Garuu dhumarra immoo intalli kun guyyaa tokko keessa maal jetti? Halkan tokko ciiftee dhiira biraa yookaan jaalallee biraa waliin osoo ciiftuu bilbila akka bilbilanne. Sanaan booda bilbila kan kaase garuu dhirsa ishii gara biraati. Mucaan kun hedduu gadde baay'ee boo'e. Of miidhuuf yaade garuu gorsa nama hedduutiin of ajjeesuurraa ni hafe. Osoo kanaan jiru waggaa 2 booda arganni cinqamee booda intalli kun ni bilbilti. Maalo nama haga keenaa ga'uun dhabe nama akka keenaaf yaaduun dhabe maalo dhiifama naa godhi jettiin. Maal jedhaan mucaanis dhugaa dubbachuuf yeroo sana osoon si argadhee sin ajjeesan ture yookaan tarkaanfii guddaan sitti fudhan ture. Hadha garuu Rabbi anaafis carraa biraa waan naa kenneef nama akka koo na jaallatu naa kenneera karaan daaqoo sifataatu jedhee bilbilatti cufe. Kanaafuu abdiin biraa waan jiruuf gonkuma abdii hin kutin. Kun aannan tiyuub. Aannan tiyuubiin subscribe, share, comment akkasumas like gochuudhaan yeroo hunda maatiin of ta'a. An Alidaan Mahammadin jedhama. Horaa bulaa.